Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaara jirtanii nagaa galata rabbii fayyaara jira kunoo namoonni isinii qabadhee dhufe akkamitti akka nama ejentii gootan asirraa wanni bu'aan argamu bu'aan guddaan karaa ejentiitiin nama ejentii godhanii bu'aa argachuudha jechuudha. Kana keessatti namni sanis bu'aa guddaa argate isinis bu'aa guddaa argatanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni yoo nama jalaa ba'e akka waan bu'aa hin arganneetti fakkaata. Nama tokko yoo jalaa baasanii ejentii godhan akka waan bu'aan hin argamneetti fakkaata. Garuu bu'aan dachaa meeqaan isin jira jechuudha. Kanaaf akkamitti akka ejentii gootan nama tokko as keessattuu dhiironni karaan bu'aan argatuun guddaan karaa ejentiitiin. Karaa ejentiitiin ta'e namni san miseensota isaa ijaaree yoo hojjeteen ala bu'aan hin jiru jechuudha. Asumarraa dhiiras ta'e dubartiinis kan bu'aa argattu asirraa yoo ejentii ta'anii dalagataniin ala bu'aan asirra hin jiru. Kanaaf akkamitti akka nama ejentii gootanii hojii ofii nama hojjetuun isinitti argisiisa. Jalqaba irratti nama san if jalaa baaftan nama san rimuufii if jalaa gootan akkamitti ejentii irra dhaqee namni san appilaay godha. Appilaay goonaan yoo fakkeenyaaf kaansil godhe xumuroo irratti bakka kana asirratti ilaaluudha viidiyoodhaan isinitti argisiisa. Yoo namni san kaansil godhe ji'a tokkoof adaba garuu ji'a tokkoof adabeetis isin riippoortii gootanii of jalaa baasuu dandeessan. Riippoortii dhaabbatatti riippoortii gootanii jechuun of jalaa baasuu dandeessan. Kanaaf gattaatiin isin argisiisa. Isaaf bu'aan kana keessatti pilaatfoormii kanarraa kan hojjetamu kan bu'aa qabu guddaan ejentiidha. Ejentii kana keessatti nama tokko ejentii erga taate nama ejentii gootu sanis gadi fageenyaan ibsuufidha. Namni keenya akka inni ta'u jiru fakkeenyaaf hojii kana ni jalqaba hubannaa gahaa argachuu dhaba duubatti irraa deebi'a. Osoo hubannaa gahaa hin arganne ejentii ta'ee faadhiisa ji'a tokko gisee ture ejentummaa dhaabbanni irraa kaasa. Kanaaf nama fiddan san nama ejentii godhuu barbaadan san jalqaba irratti gadi fageenyaan hubachiisuudha. Ejentummaa kanarraayis bu'aa guddaa argachuu danda'u. Akkasuma yoo ejentii ji'a tokkoof offline ta'e ejentummaa dhaabbanni akka irraa kaasu ejentiin goone kanas hubachiisuun dirqamaa jechuudha. Kanneen kana hubattanii namni san ammaas namni tokko kan nu jala jira jettanii hoostii isin jala taa'uun bu'aa kan qabu. Akkasuma pilaatfoormii kanarraas jiraate hamma fadhe liifiis hojjete waan fadhe yoo dalagees bu'aa takkan argatu. Ejentii yoo ta'een ala ejentii yoo ta'e miseensa isaa seeraan gadi fageenyaan ijaarrateen ala. Kanaaf dirqama namni yoo ejentii ta'e miliyoonarra ni ta'a. Dhugaa rabbii karaa salphaadhaan jechuudha. Karaa salphaan karaa if fayyadee nama fayyaduutiin. Isaaf karaan bu'aa qabu kun karuma ejentiiti. Jalqabbii irratti jalqabbiin asirraa jalqabu invaayitiidhaan. Invaayitii irraa jalqabee gara ejentiitti ce'a. Ejentii taanaanis dalagartee namni kun sa'aatii boqonnaa isaa sa'aatii firii isaa ejentii irratti xiyyeeffate feesbuukii, tiiktookii, miidiyaalee hawaasaa qabu fayyadamuu irratti deemee nama fidee gara kanatti hojii kanatti galchuudhaan bu'aa argataa jechuudha. Nama sana immoo gadi fageenyaan hubachiisu, gadi fageenyaan barsiisudha. Guruuppii garaagaraa ijaaruudha. Guruuppii garaagaraa ijaaree guruuppii san keessatti hubachiisudha. Bu'aa beeksisoota asirra dhufan wanta kammarra dhaabbanni beeksisa yoo baase beeksisa san beeksisuudha. Garee san keessatti beeksisuudha. Leenjii sirriitti kennuufidha. Namoonni san akka nama invaayitii godhatanii viidiyoo gattaa'eetiin as jee isinii waraaba obsaan nafaana turaadha. Viidiyoo tana laayik godhaa, sabskiraayib, sheer ilaa wajjin isiniin jaa galatooma. Jalqaba irratti nama saniin paartiirra yoo jiraates yoo bilbilaan itti haasaa jiraattanis gara duubaatti baakjii jettaniin porofaayila kee bira dhaqe akkuma fakkeenyaaf jalqaba eejensii guuchisiiftanii turtan sanitti ergasii maal godha namni san porofaayila isaa bira dhaqa bakka laal mallattoo amboolii fakkaatu san bakka san qubaan tokko erga bakka san akkana qubaan tokko ol harkisa xiqqoo maa ejensi ta'etu taphataa nama fakkaatu tana isii tanarra qubaan gattoqa yeroo kana qubaan gattoqe irratti maqaa kiyyaa jiraame bakka kana la maqaa kiyyaa jiraar xumura maqaa kiyyaa kana fakkeenyaaf xumura maqaa keessanii san isarratti qubaan gattoqa xiyyaa tokko jira bakka san xiyyaa kanarratti qubaan gattoqa erga kana qubaan gattoqe congratulation jaan congratulation kajoo kana ol harkiseeti xiqqoo I want to create kajoo kana qubaan tokko ergasii appilaay kajoo kana qubaantu hitan laal appilaay kajoo kana gisee qubaantu hitan laal isa kana argitanii isa kana qubaantu hitan appilaay yeroo kanatti hitan please enter jee submit jee isinii dhufa bakka kanarratti please enter bakka heetu san laa qalamaan tisarara bakka please enter jettu tana qubaan gattu hitan bakka san argitanii qubaan yeroo tokkoof gattu hitan yeroo kana qubaan gattu hitan warra barreessija barreeffama wayii tokko ejentii ta'uu barbaada yookaan yaada wayii tokko irra barreessitan ejentii ta'uu barbaada jettaniitis barreessitan rakkoon qabu
erga akkasitti irra barreessitanii isa kanatu itti akkanatti erga barreessitanii submit kajoo samaa'awii gadii kana kiiboordiin keessa yoo isinirra jiraates kiiboordii barreessitanii kanarraa kaaftanii yoo isinii ba'u baate submit kajoo kana xuyixan. Submit kana erga akkasi qubaan xuyixanii submit kana qubaan gisee kana xuyixan koonfarmi gootan. Koonfarmi goonaan bakka kanarratti of eeggannoo barbaachisa. Koonfarmi erga gootanii waa takka qoftu kun qabdan. Koonfarmi jechuun harka mirgaa kana qubaan xuyixan. Warra eenyu kana godha warra nama isin ejentii godhuuf deemtaniitu kana godhaa jechuudha. Amma bakka kanarratti kaansilii kana yoo qubaan tuqan kaansilii kana qubaan tuquu inuman qabdan duuba deebitanii miiseejii namni ejentii isin godhuu deemu sana isinitti ergee eeggatanii jechuudha. Akkanatti duuba deebi'aa jettaniin isinis isin gizee kana jettaniin keessaa ba'ee isa dhaqa namni kun miiseejii keessa dhaabbatee eeggachuu qofa miiseejii dhuftuuf siistam miiseejii keessa miiseejiin dhuftiif duuba keessaa deebi'ee siistam miiseejii keessa seena. Isa kanaadha kun siistam miiseejii kanarra qubaan gattuutanii asirra teessanii eeggattanii jechuudha. Ergattee miiseejii ergattee tana tun ammoo tabaateetii jechuudha saksifuulii tanneen tun dhufnaan tabiraati isinii dhufa. Invaayiiteeshin kood jettee ta isinii dhuftu jira isii tana jechuudha. Isii tana himtaniif isinii tana nama ejentii isin godhuu deemu saniif himtan yoo mataa keessanii ta'uu barbaaddanis mataa keessaniifis ta'uu dandeessan wanta irra dheeytan liinkii abbaan san isinii argisan irra dheeytaniiti ID keessanitti guuttan akkaataan isinii argisiisu kanatti ID keessanitti guuttan ID keessan yeroo itti guuttan miiseejiin asirra isinii dhufti miiseejii asirra dhufte tana miiseejii lakkoofsachiisan fuutanii bakkatti neeyxanii jira bakkatti neeyxan sanitti neeyxanii submit gootanii jechuudha mataa keessaniifis ejentii ta'uu dandeessanii jechuudha. Itti aansuudhaan maa ejentii irratti abbaa ejentii keessaniitiin yoo walii galtan malee maa ejentii irratti bu'uun qabdan. Abbaa ejentii keessanii amma dubbistanii maaliif isin adabuu danda'a. Riijekti isin godhee iyyata keessan kuffisuu danda'a. Ji'a tokko isin adabuu danda'a waan ta'eef. Ji'a tokkoof ejentii ta'uu hin dandeessan. Hamma isa dubbistanii isaa wajjin walii galtanii jechuudha. Kanaaf maa ejentiidha bu'uun qabdan. Warroonni ejentii nama jala jirtan jechuudha. Nama santu ejentii mataa keessanii isin godhuu danda'a malee. Kanaaf akkaataa sanitti ejentii taatanii dalagattanii jechuudha. Warroonni ejentii godhuu barbaaddan namammoo fiidiyoo ittiin isiniif ufa fiidiyoo seeraan ilaala. Hayyee jalqabeef jalaa baasuudhaaf sana erga akkasitti isinitti ergate akkaataa kanaan riimuufiif jalaa gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti miiseejiin isiniif dhufti amma naal mucaan kun natti ergatee jira. Garuu nama akkanatti isinitti ergate agirii goota yoo namni san akkana dogoggoraan isinitti ergate riiviyuu hojii kanatu hittanii jechuudha. Yoo immoo namni san beekaadhaan wanta jechuun ejentii na waraajee bilbiltanii fi walitti haasa'aa hubachiisaa yoo jiraattan agirii jala gootanii ergasii koodii itti ergitanii jechuudha. Akkaataan itti isiniif fufu kanatti jechuudha. Jalqaba ejentii irra gattuu itti laal karuma saniinuu karaa lamaan ba'a nama kanaaf jalaa baasuudhaaf agirii godhuudhaaf karaa lamaani. Jechuuf jalaa baaftanii jechuudha. Asirratti gattuu itti manaa jikajoo kanarratti yeroo kanarra gattuu ittan akkanatti as keessa isinii dhufa laa. Hosti application kajoo kana keessa nama tokko jira jaa isinii dhufa ergasii nama kana agirii jalaa gootanii jechuudha. Amma nama kana hayyamaane waan ta'eef ejentiin godhuu deemu waan ta'eef agiriin jalaa godha agirii baasee jechuudha. Amma maaliin godha hayyee amma liinkii koobbii godhadha liinkii kiyyaa sheeriin godhadha yookaan koobbiin godhadha koobbii eessattiin godha waasaap irratti bakka takka irratti sheer godhadha liinkii kana yeroo hunda achirraan kaayyadhaa jechuudha. Liinkii ejentii ittiin nama godhu bakka takkaan kaayyadha nama saniifis erguu hin danda'a nama fakkeenya deema ID nama saniitiin koobbii godhadha ammaas achi deebi'ee ID nama kanaa koobbii godhadheetiin achi bakka takka kaayyadha liinkii kuno liinkii as kaayyadheetiin jiraami liinkii tana liinkiin reefa fidisan asittiin peesti godhee jira jechuudha asiin kaayyadhee jira liinkii san nii fi ID san liinkiin tana kuno liinkiin tana amma fakkeenya liinkii as kaayyadhee ID'n sanis kunooti liinkii tanarratti qubaan gattuu qamma gama gubbaa tanarratti gattuu keemi akkanan naa baasa ergasii akkanattiin ID san bakka tana barreesse yookaan peesti godhaa jechuudha amma peestitti godhe geet jaa keessan geet kajoo kana yoo tuqxan miiseejiin nama san bira seenti geet kajoo kana yoo tuqxan isaan naa himaa jettanii jechuudha amma geet godhee gaafadheetiin geet godheetiin isaan naa himi jaan abdusee ayyee miiseejiin si seentanii jirtiimi siistam miiseej kajoo keessa seeni
ayyee miiseejii amma seente tan naa himilaa tamma seente tan naa himila koisa la koisa ayyee ayyee eeyyen duwwaa sadii ayyee amma 85 yeroo lama miiseejiin amma inni naa hime tun miiseejii reefu nama saniif yeroon aniif jalaa baasu san nama saniif seente san miiseejii akkasiitu seene miiseejii san naa himaa jira. Ergasii sammiit kajoo kana tuytanii jechuudha. Akkana goonaan ejentii ta'ee jechuudha. Miiseejii naa seentee jirta digdanii successful jettee invitation ejentii jettee naa dhuftee jechuudha. Amma galgala kanarraa nama meeqaan ejentii godhee nama sadii jechuudha isaa wajjin. Nama sadiin ejentii godhee jechuudha. Akkanatti ejentii gootanii jechuudha. Akkaataa itti baasan viidiyoo argitan hundaa'u. Ergasii nama kana ji'a takkarratti online yoo ta'e ilaal pooyintiin akkatti dabalu argaa jirtanii ejentii yeroo taate pooyintiin akkanatti deema. Amma reefu giseen viidiyoo jalqabe meeqa ture? 27 ture. Amma 29 jira. Inter komishiniin asirratti isinii saabaa deema laa. Nama san gadi fageenyaan hubachiisuudha qabdan ammaas. Laal inter komishinii kan boodaa kun irratti hin dabalamne ammaas. Isuma duraa sani malee. Namaaf jalaa baaftanii ergasii ejentii gootanii ejentii yeroo gootan akka nama galmeeffattu gadi fageenyaan ibsataniif jechuudha. Nama galmeeffachuu akka qabu sa'aatii isaa nama galmeeffachuu irratti akka fixatu himtaniif akkasuma as keessaas jijjiirama jiru hunda ni argisiiftan inni biraa as tuqee kiliir ol godhee kaarawaa deebi'ee seenee daqiiqaa muraasa fa'aa ture maa ejentii baddee ejentii minaamin kajoo kun baafi jechuudha. Erga kanatti akka kiliik godhee deebi'ee seene. Akkaataa kanaan nama ejentii if jalaa gootan nama keessattuu hubatee hojiin kun bu'aa naa qaba jee hubate gootan. Kanneen kaan ammoo daftaniin gootanii jechuudha. Maaliif ejentii erga ta'ee onlaayinii irraa ba'e yoo onlaayinii irraa takka ejentii ta'ee ba'e dhaabbanni ejentummaa irraa kaasaa jechuudha. Isaaf dirqama hubachiisuu qabda. Namni sana hubachuudha qaba. Hubatee immoo ejentii irratti dalagachuudha qaba. Innis nama ejentii godhuu qaba. Kanaaf kana gadi fageenyaan hubattanii hubachiisuu qabdanii jechuudha. Isinis namoota leeviliin isaa ol ka'e akkasuma hubannaa gahaa argate ejentii godhuun dirqamaa jechuudha. Akkaataa kanaan ejentii jalaa gootanii warroota ejentii gootan eessarratti isinii baa argitanii ammaan akkaawuntii dogoggoraaniin kaan irratti dalagaa ture irra guddaa kana booda kanaan irratti eegalee kaniin supparii ta'een isa kaansanii hoostii nama 374 jira. Ejentii immoo nama 226 godhee jechuudha kanaan. Namoonni niin godhe kun namoota meeqa jalaa qaban leeviliin isaanii kutee warroota gurguddaadha jechuudha. Akkaataa kanaan namni kunis galii argachaa jira anis argachaa jira dirqama jechuudha. Ejentii if jalaa godhuun dirqama namni tokko hubannaan karaan bu'aa karaa kana waan taateef akka ejentii godhatee hojjetu yoo nama mijatuuf ta'e liivii irra seenee akkaataa uummata kanaatiin liivii seenee dalagachuu danda'a. Isaaf dirqama hubachiiftanii liivii seenee akka bu'aa kana argatus